Godhuun dandeenye faannoo nuu bita araba nuu bita warra cakkaanyii kana yoo kana qalachuu barbaadan taate kootta na qaladha garuu warra na qalachuu barbaadan isinillee nagaan hin teessan leeti qabanii cabaqanii ableen hunda diddirani ani nama akkasi diddiramee jechuu ani amma abbaan mana kiyyaa akkasi diddirameeti wanti jirama mana akhimaa godhuun dandeenye faannoo nuu bita araba nuu bita warra cakkaanyii kana yaa ummata faayidaan qabne sidii kalaami ofii keessanii faayidaan qabdu birrii teenna na hojjannu kaashi duuba akkam goona arsii keessa nama dhabne yaa shamarran teenna ilmaan sikkoo mandoo shamarran arse isin nu faana dhaabbadhaa yoo mara jabaatte faannoo mallaqaan binnee ujoollee walloo tana gudeednu malee gachiisuu hin qabnu raftariin bulina hundi keessan yoo arabni nuu gudeedde araba muka ittaa ooftu arabni bira dhaabattee hudduu jarra keessa hin jiru wanni akkasii abadan never ever ani kanarratti waan barbaachisu hundaaf qophiidha bakka of duuban deebu sitti maal gudeeddaa isin nu gudeeddaadhaan baafanna warra isin harka jiru warra galgala ganama gudeedaa jirtan san yoo isin ulfaayanii ka isin dhalan taate kaasila ilma dhiiraati garuu ulfaa'uun hin danda'amu mire hin ulfaa'anii danda'anii halkanii guyyaatti taphachaa jirtanii mire dubartii argitanii hin beektan yaa luuxiidhaan ummata rabbiin abaaree gadhiise ummata amantii ufii gate gaara keessatti ilma dhiiraa gudeedaa jirtanii mire mee akka ulfooftee isin dhaltu laallaka jabaadhaa itti jabaadhaa hojjedha kana yaada furmaataa warra amma booda karaa deemaa jiru akka jarri kun qabataniin gudeenneef furmaanni maali tokkoffaa ijoolleen keenya biyyarraan bahina lammaffaa warri yamanii jirtan bakka jirtaniin socho'ina ijoolleen sikkoo mandoo wal quba qabaadhaa wal hubadhaa walitti siqaa waliin jiraadhaa bakka ijoolleen sikkoo mandoo jirtu barbaade ijoolleen yamanii jirtu ijoollee sikkoo mandootitti siqi safara isaan jiraadhu akkana jettee taariban deemin amma si dhagayettee si galaa jira qabanii si gudeedan dhiirummaa sirraa balleessan ummanni kun gudeeddaa gad jedhee jira luuxiin gaara keessa rabbi kaa'ee dachii balleessitee jirti zabanu laakiri kun jiran kanaafu warri yamanii jirtan guruppiidhaan socho'a ilmaan sikkoo mandoo wal barbaada nama isinitti dhufe isin balleessuudhaaf dhufe ofirraa ittisa bakka takka nam tokko dalagaa akka duraanii san amantaniin socho'ina nama maqaa walloo jedhamu dhalataa walloo loqoda walloo kana nama dubbatu yoo inni dhadhaa akkanatti qabatee si bira dhaabate yoo inni aanan qabatee si bira dhaabate nama walloo jedhamurraa waan takkan fudhatina dhalataa walloo jedhamu dalagaa yoo si arge mushwaara yoo siin deema jedhe naannoo garagaraa yoo si geesse jedhe ilmi walloo jedhamu tokko walloo maqaan jedhamu kana nama loqoda walloo dubbatu tokkochi isaa yoo hujii isinii agarree anatu karaa kana isin oofa jedhe osoo dachiin tunga siixee waan nyaattu dhabde bakka san itti du'i malee achiin socho'in dhalataa walloo irraan gonkuma akkana miilachin kaasin amaara wajjiin socho'a amma booda su'uudii keessatti yoo warri karaa oofu kuni ijoollee walloo taate pilaanii jijjiiraa ilmaan sikkoo mandoo amaara fira godhadha kanarratti isin faana jirran amaara fira godhadha amaarri amaara caalu ummata kana waan ta'eef kunniin isin gudeeda bar amaarri amma tokko mallaqa isin gaafata yookaan isin doorsisa ummanni kuni mallaqa miiliyoona tokko haadha oromoo boochisee irraa fudhate mujrimni kunniin jechuu lammata ammoo ilma keenna gudeede kanaafuyyuu maaltu jirane amaara wajjii waliigala amaara su'uudii jiru amaara yamanii keessa jiru dallaala amaara isaan tasmammaa isarraan deema taariba yeroo geessitan isarraan socho'a yeroo karaa deemtanillee amaaratti gora xilaanni keenna walloo jedha ittima assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu akkam jirtan hawaasa keenya gaarii fayya baga jiraattanii duula hamatu geggeeffamaa jira mana jireenyaa keenya dirasii soqaa jiranii namoota mana keenya soqaa jiran nutis fotoo isaanii maxxansina tariin beekamuu rakkoo wayyoo ka uumamu taate ijoollee namoota amma adda durummaadhaan fotoo keenya akka malee bakka jireenyaa keenya barbaadaa jiran warri Hacaaluu Hundeessaa nyaate ilmaan oromoo qaqqaalii nyaachuudhaaf baroodaa jira ammas isa kanaan wal qabatee ani yoo rakkoon narra ga'ee maatiin kiyya biyyarraa jechuudha namootaan fotoo isinii maxxansu kana gaafattan profaayilii kiyya amma argaartan ijoollee kana tokko kana lammaffaa irratti mana jireenyaa kiyya ka barbaaduu danda'u qaama seeraatiin alatti namni tokkollee hin danda'u rakkinna qaba ahmayyoo jedhame himannaan irratti habanan na kassasanii kissiidhaan natti haa dhufan taraa durriyyeen miidiyaa irratti mana jireenyaa kiyya barbaaduun kun tokkoffaa yakka biyya faranjii keessa jirra waan ta'eef lammaffaa irratti ajjeechaa Suudi Arabiyaa keessa raawwataa jiruun maqaballeessiin irra raawwatamaa jiru gara laafummaan hintalti gara laaftuun obboleessaa ulfooftii jaan gara laafummaan gaafa lolli jalqabe waggaa 3 dura icaa keenya ilma arsii ijoollee walloo muka jiraa itti dhiiban
namummaan nadhaga'ee miira keessa galee mucaasaniif sagalee ta'e imimmaan illee buusee gara laafummaa kiyya mucaasaniif sagalee ta'e aaree miiraan waa dubbadhee ture yeroo sadii waggaa sadi dura har'a garuu ajjeecha amma Suudi Arabiyaa keessan raawwatame ka ilma namaa akka hoolaatti qalan akka waan Ahmad harka keessaa qabuutitti ajandaa na godhatanii jechuudha. Kana maaliif godhan? Waan mootummaa deeggaruuf garamii mucaa kana balleessinaa garamiin isa cabsinaa fi malee waan biraati illee miti. Isa kanaan wal qabatee namoonni amma duula narra geggeessaa jiran ani waggaa sadi dura addabaabayii laayivii taa'ee gaafa ijoollee walloo takka jettee ijoollee Arsii wajjin walloltee ijoollee muka itti keette miira keessa galee dubbadhee ture. San ammoo gabbayee hawaasa walloo bal'aa fi uummata Oromoo hundas dhiifama gaafadhee ture. Ka kanarraan dabre lola achi as jalqabe kan Harargee Arsii kan Jimmaaf Arsii kan deebisee walloof Arsii rabbiin dachiif samii uume. Ani keessan jiru qulqulluu akka teljiiti. Ilma namaa dhiiga jiisuullee hin barbaadu. Yeroo sanittis yakka Suudi Arabiyaa keessa ture. Ijoolleen sun akka seera dhiyaataniif namoota dhimmi ilaallatu ka miidiyaa kanarra jiran ustaaz keenya Sheeriyaad dabalatee Abu Mu'aaz Ameerikaa jiru dabalatee namoota hedduu wajjin ijoollee Suudii jiran haga abdii bilisummaa hafarsoon ba'utti seera dhiyeessuudhaaf yaalaa turre. Nuun tasa akkaan seera dhiyeessuu hin dandeenye. Achi as an dhimma ijoollee Suudii gandaaf garaagarana goree Arsii ta'ee Walloo irratti Arsii ta'ee Jimma irratti duula geggeeffamaa ture keessa harkan qabu. Yoo rakkina biraan irraa qabaatan koottaa naqaladha. Garuu yakkamaa osoo awwaan takka badii hin qabne yakkamaa na godhuudhaaf gurbaan dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barate Jawaar kan jedhamu fotoo kiyya fuudhee maxxanseedhaaf yoo kana qalachuu barbaadan taate koottaa naqaladha. Garuu warra naqalachuu barbaadan isinillee nagaan hin teettan. Maatiin keessan biyyattiin qoratama jaalattanii osoo hin taane funya qurquritti dhiiga kiyya kafalama. Isii tana sitti himuu barbaadan. Saniin gara kaanitti ani dhimma Suudii keessa harkan qabu waan Suudii dalagamaa jiru keessa harkan qabu ragaa wajjiin Ahmad ijoollee Suudi Arabiyaatti miidhamaa jirtu keessa harka qabdaa yoo taate wallahi anu fi kiyyaa waajjira poolisii dhaqa. Adireesii kiyyan barbaadina waan takka nan barbaadin. Ufii kiyya yakkamaa ta'uu ufitti amanee waajjira poolisii dhaqeetiniin ufii ragaa ofirratti ba'ee mana sirreessaa seenaan biyya seera qabdu keessa waan jiruuf. Ka kanarraan dabre maaliif Dr. Abiy Ahmad deeggartaa? Maaliif Shimallis Abdiisaa deeggartaa? Maaliif mootummaa Oromoo deeggartaaf? Na ajjeesuu yoo ka barbaadan taate Hacaaluuyyuu na ajjeeftanii koottaa na ajjeesaa. Warra dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barate. Namoonni amma na ajjeesuudhaaf halkanii guyyaa irriba dhabaa jiran amma fotoo as jala isinii kaaya. Ummanni kiyya biyya keessa jirtanis warri Baaleetis Oromoon kutaa 11 yoo ani itti du'e tokkoffaan itti gaafatamaan Jawaarii lammaffaan gurbattii wasfaatii tana jechuudha. Ergaan kiyya kanaa galatooma an ajjeechaa Suudi Arabiyaa lola Suudi Arabiyaa keessaa waggaa 3 dura waan dalagameef dogoggora san hawaasa kiyya bal'aa dhiifama gaafadhe achi as ammoo waan kanarraa qulqulluudha. Warri ammoo maaliif mootummaa deeggartaaf nu balleessuu barbaadan har'a sin deeggarra gara fuulduraatitti sin deeggarra. Ergaan kiyya kanuma waa malee bofa miilan dhoorgannee jedhan rabbiin. Kanaafi Jawaar Muhammad salphisee taraa tiktookara isa godhee jechuudha. Hojii isaattu waan akkasiiti. Kanaafuu galatooma. Hawaasni bal'aan dhugaan jirtu kana namni ammoo Ahmad lola geggeeffamaa jiru ajjeechaa kana keessa harka qaba jedhe. Wallahi ragaa wajjin koottu. Wallahi billahi ani waajjira poolisii dhaqee hidhama. Galatooma. Qoya chibaratti mee takkaan kee ol seenii hottu naa mormi. Dhageeffat ummaan isaa Somaaleedha. Somaalee jirti. Abbaan isaa Harargee lixaa balballeettidha. Gosaan ituudha. Inni Harargee bahatti guddate ijoollee jaarsoo wajjin. Yoo barbaade jaarsoo taha, yoo barbaade ala taha. Yoo barbaade anniyya taha. Maqaa Arsiitiin ka dalagu, maqaa Wallootiin ka dalagu, maqaa Harargeetiin ka dalagu waggoota afran Oromoon Saudii keessa waan salphifte kanaaf abbummaadhaan miskiin Oromoo meeshaa hidhachiisee ka bobbaasu nama kana tokko qabadhaa asirratti lammaffaa suuraa lamadaa suuraa isaati qabadhaa suuraa isaa qabadhaa tokko akkasuma immoo hoota qabadhaa akkaawuntii tanaa fi nambara kana waan mul'atu irratti hin fakkaatu isiniif mul'isa takka nambara isaa hin mul'anne ammallee nambarri I don't know ni mul'isa takka akkaawuntiin araba waliin dalaganii kana qabadhaa mul'ate nambarri mul'atee nambarri amma kana nambarri mul'ata nambarri kallattiin meesa mul'atu sirri mul'ata
Nambarri mul'anne. No nambarri mul'anne akkaawuntii malee. Anna biraa mul'ataa jira akkaawuntii fi. Qoy akka mul'atu naa godhaa naa obsi. Akka mul'atu godhaa naa obsi. Qoy Jaalmarroo akkasumatti. birkaati. Aminuu ni beeka. Jaalmarroo birkaati. Itti ergee. Qabadda. Okay ammallee mul'anne isaa Khaalid Ogutaa ka baasii bira hanga nambara qofa baasii qotu Khaalid si ergeetiin jira. Dafi naa baasi. Hikma ergadhu taama miseenjiraan obboleetii. Kootu jiinaa dhuftee mormitu. Matas jettu suni ergadhu TikTok keessatti barbaadu labeetii. Kootu jiinaa dhuftee mormitu mee. Ani ganaan baasee gatiisa. Eessaa miti hin beeka balballeetti. Kootu. Hikma. Takkaan kee hodhu fi mormi. Saree. Araba lakkoofsa arabaa qabadda araba dawwala amma irraa kaasaa muraajii golee ta'uu jira siirta. Maantana hikma. TikTok hikma. Sinagarree. Muraajee na dhageeffadha. Ijoolleen Saawudii keessa jirtan amma irraa kaasaa lakkoofsa arabaa kana qabadda. Araba sani dawwala. Araba san mataan isaa akka inni bal'akamu godha. Arabtichi sunii fi inni kun akka wal dhaban godha. Sarrafaa kun sarrafa arabaati. Intalli beektuu si bidaan ijoollee ganda isaa ijoollee ganda balballeetti nama inni qale nama inni saame ragaa wajjin ijoollee waraana miseensa isaa akka inni bobbaasu. Dabbal asumaanii erga information kana hunda qabaatteeti amma hojiin itti fufee jira. Jawaarillee maxxanseera ijoollee baay'ee maxxansaa jira. Isaanitti yoo dandeesse akka itti dabarsitu. Sirrittiin kan gara Jawaariinis wanta kan jiru. Itti akka dabarsitu information sana Jawaarii irratti erga hundi keessanuu suuraa kana Jawaariif information guutuudha kanaaf Jawaariif qoy. Obboleessa isaa akka Jawaari dubbisuun godhaan. Obboleessi mucaa kanaa kan biyya jiru akka Jawaari dubbisu tokko naa qabadda. Lammaffaa mucaan kun waan biraa fixeeti. Namuma riyaa dhufee magaalaa dhufee isa kana nyaachisee obaase. Bakka sani qalee ajjeesee namuma ganda isaa jechuun nama naannoo isaa. Intalti wayii Saawudii irraa bilbiltee obboleessa isa kanaatiin jetteen. Obboleessi kan kee akkana waan akkanaa dalagaa jiraa jettee itti himte. Achirraa obboleessi isaa sun isa kanaa bilbilee awwaan akkanaa godhutu hin jiru jee kakatee obboleessi isaa shawwadee waggaa meeqaaf waraana qaba meeshaa hidhannoo qaba ijoollee bobbaasa. Mucaa gammeen jedhamu kun mataan isaa wardiyaa isa kanaati. Ani wardiyaa isa kanaati miti haa jedhu. Dhageeffadha asirratti himaa. Gammeen kun eda wanni keessatti kana dhufuu dideef, eda wanni waan kana dubbachuu dideef, gurbummaan kunuu gammee kana mataa isaa hidhee ture. Na dhageeffadha obboleessa kiyya. In the government nam takkaa miti. Miseensi isaanii paarlaamaa isaanii abiyyaayin caffee akka mootummaatti waan jaaramee qaba. Jarri kun mootummaadha bakka in the community. Gammee mucaa jedhamu kana mataa isaa isaantu kontrol godhe to'annoo gara turki. Gammeen edaa akkasuma hundi beektan hin dubbanne waan takallee. Guyyaa kana bilbilee bo'aa ture. Anka mucaa ajjeese naa miti. Namni mucaa kana ajjeese isaa. Yoon bakka tana ta'ee waan kana dubbadde aanuun ajjeesanii. Dura bakka tana na baasa yoon dhugaa akkaan isinii mu barbaaddan ka jedhu labsachaa ture mucaan kun. Guyyaa kana gara misingalaatiin maammi irra qabuu danda'a. Sagalee isaatti banuu danda'a. Mucaan kun amma guyyaa kana achi miliqina fakkaata wanni har'aa dhufee gara dubbateef. Namni waan kana hunda hojjetu isa kana lakkoofsa arabaa qabadda ogu takka qo'ees maratti. Qabi lakkoofsa arabaa. Lakkoofsaan beeksisa agartan kana isaa fi arabaatu wajjin haasa'an fakkaata. Amma akkasaatti amma arabaati yaala obboleettiin tiyyatan talaa. Qo'i. Qo'i. Obboleettiin tiyyatan maammee deebisa ogu takka obboleettiin tiyyatan talaa intala takkaan isinii bitaan eeggadda. Maqaan kan kee taa bifti tamisingalaa wajjaa soonne san takka kanaa barreessi. Asgali girta nama MEA joona barbaada. Nama MEA joona barbaada. ni jirti. Ni girti asgala. Intalli sun ni girti. Takka barreeffadhu jin. Olin isin baasta kana dhageeffatan taarifa. MEA takka barreeffadhu. Jaallattu ni girtani mucaa Musaab Muraajee barbaada intala takka MEA nama jaamu. Kunoo la kana dhiiroo es. Asumaan dabbaala sumaanuu lakkoofsisanii fi suuraan nama sanii fi hundaa'u Hundaan baasaa qoota takka Itoophiyaatti ergamtee bakka inni jiru waliin information gahaan kennamu. SM qabadu sergeetiin jira. Oguta kana obsi bayan kiyya. Muciyyoo sani Khalid intala san maqaan si TikTok maal jaa kana muka biraati. MM maqaan si Facebook SM ati lubbu ta guyyaa kana dubbifte simu biraati. SM. Halo. Isimiti. Isimiti. Facebook kan video di dalam makasih TikTok bahasa dalam video. Ayyada fi Facebook kana da wala mantan. Ganaa dhageeffatan taarifa waan Oromoo ta'uu jirtu. Abbaa mucaatillee bira dhaqee biraan jira dabbal. Abbaa mucaa ni jira. Abbaa mucaati qoy osoo abbaa mucaa bira hin dhayne mucaa gammee jedhamu san carraa dandeettiif ol deebifnee dhugaa mucaa isaanii abbaan akka barbaadatuuf abbaa kanarra keenya naaf suuku takka. Maammee ni jira dubbadhu. Abbaa mucaan du'e hojii jirtanii mi?
Ayya cuma mutin aku udah nafsu kutak. Mami tuh ber. Ba mucaan machumaan tahu. Abang tuh cuma nafsu kutak. Angkat tuh durang. Dabbal galatomi. Amal aljanna. Khalid nada boleh Ede please masirra terus nanya dubbachuu fi asirra Ay mami tuh. namni iyyee lallabuun suni waa hedduudha hojjette qaccaan asirraa gabbuunee naaf dabbalu gurbii goonee waan tokko tokko dubbannee irra itti deebi'uun waa hedduu takka baaste wanni hedduun isiin baaste gaangistaroota gurguddaa shugguxii qabu meeshaa waraanaa hidhatee ilmaan namaa halkan deemee saamu maziraalee keessallee deemanii warra fuudhan jiran hamaatti irraa fuudhanis jiran hawaala irraa buufatanis jiran ajjeesanis jiran kan tumanii gallakkisanii jiranii jechuudha. Amma aarisa akka qabanis beekamaadha jarri san aarisa qaban ijoollee guyyaa aarisa irraa hedduu jira ijoollee shoodhee xixiqqoo fakkeenya tokko si kaasuu danda'a mucaan tokko ijoollee gaara mul'ataa baddannoon nama dhalate shoodhee xiqqoon amma isaan bira jirti telefoona mucaa sanii harkaa fuudhanii cabsan eda ati nama waa nama himu fakkaata jaanii waliigallee miti soo ijoolleen amma bakka san jirtu gamme irraa kaasi hundi isaanii soda qaban akkuma reefu dabbaaleessaniin jee sodaa guddaas qaban akka waan hidhaas bulaniiti waliigallee dhugaan jiru kana arrallee itti haasa'ollee gara miseenjiraatiinis waa hedduu takka hubanne waa hedduu takka barre wanni waraabbannees ni jira jechuudha. Inni itti aanu gammee wanni nuti qabanneef waan biraa tokkoof miti. Wanni gammee qabneef gammeen bakka san dhugaa jiru adda baasee qulqulleessiin. Gammeen bakka sanitti dhugaa san himuu hin sodaate. Himuu didee osoo hin ta'in hin sodaate dhugaa san himuu. Maaliif bakka san jira? Gammeen bootaan tun bootaa qalmaataati yaada jiru kaasa. Bootaan tun bootaa qalmaataa. Bakka kanatti tarii sagaleen keeyya waraabamee yoo qabu ta'e lubbuun tiyya nan baatu lubbuun tiyya na qalamtii jee mucaan dhibbaan dhibbatti afaanii baafatee jarana kana jechuun maal jechuudha biyya san keessatti mootummaa Israa'el guddaa bakka san jiran moo maal akka ta'e naa galuu didee jechuudha inni lammaffaa akkasuma namni calanqoo dhalate akka bakka san jiru namni galamsoo dhalate galamsoo baddeessa dhalate akka bakka san jiru hamachaara dhalate hamada balbii akka bakka san jiru jaarsoo dhalate akka bakka san jiru tokko hadiiree namni jaamus akka bakka san jiru kanaa jechuudha wanni arraan tana ifaan ifatti as nu bahee jechuudha gaangistaroota gurguddaa kanaaf amma wando bona mambeetiya muciyyoo intala wayii jira mee yeroo takka meembira godhaati meembira kana dura kaasa komente naa mul'atu muciyyoo maqaan isii oguta kanaaf saalaaleetiin dhufa naa barbaadde warri mudetara as gala girti waan ta'eef. Maqaan isii maftuudha. Balbalcha. Maqaan isii maftuudha maftuu. Maftuu nama ija balbalchi. Nama maftuu ija balbalchi bee. Maqaan muciyyoo maftuudha. Maftuu naa eenyu galchette Khalid. Maftuu. Muraadi guddina qabdan isin. Taaptaan godhaa koppilingi nu godhaa please. Profaayilii isaatiin si garsaa qoy. Dabbaal maaltu qabe sana biraa immoo qabachiisi biraa qabame. Aboo taaptaap godhaa jirana. Taaptaabii godhaa laal. Adaallee kan jiramu laaltini warra mana keessa jiru follow godhaa laalame. Asuma irraa kaasaa Beyaaniin, Maarkoosiin, Kaaliduun taaptaabii godhaa mana qabaa jira. Ni jira. Sagalee kiyya ni jira. Ni jira. Okay, yeroo takka hundi keessan taap iskiriin dhagoraati. Waan naa gootani nama maqaan isiidhaa emmi laal. Isin sun jala kanan jirtu qoye meela qoye isii jishitu qoye irratti bilbila tawaali irra dawwala lakkoo isii jira na erge. Na guddisi laa maqaan isii kana laa maqaan isii laa na guddisi. Lakkoo isin jiru la. Lakkoo isaa mi Facebook abdii lakkoo isaa mi maqaan isii laa na guddisi. Meela mi. Argadeen jira emmi yaada kunis qubee laal qubee maa fi raayitiin jidduu akkatti aanu na barbaada. Dilareefu abaaboo kan nuu turte kaayoo tana taate. Abaaboo kan nuu turte. As girti na barbaada kun osoo bakka joobsi. Mee bakka reefutti abaaboo kan anuun hin harkaa isinitti hima abaaboo kan kare reefutti obboleettiitiya. Yes. Oye nama tokko si kasee kun eenyu? Kan nuu turte kaayoo tana taate. Gammeedhaanis gammeedha naa dura. Barbaada kun osoo bakka joobsi.
Gammeedha kun gammeedha. Naa dura gabbuu amijoo harkis. Amijoo keetiin jira turi. Muraadi buta kana bu'eeti. Naagalchi gabbii si MA nama jabu naagalcha. Please Habib Tiyoo sel gira takana bareesi. Eeyi wakunu harkiftan seentee girti. Salaam alaikum. Kanumaan barbaadu jira. Isin barbaadu jira. Thank you. Hayya. Mustariya, salaam alaikum. Mustariya. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Osoo si barbaadnu duunee bara ilmoo teenya nima girtaa? Nagaa. Mustariya kam jirta? Mustariya nadagoo jirta? Wallahi sinuma jalan jira. Okay, ayye. Waan gootu waan guyyaa kana natti himte san jalqabarraa kaasii hanga dhumaatti waa'ee gurbaa kanaa waan beektu bakka inni itti dhalate maqaa isaa maqaa maatii isaa waan inni dalagu hunduma wali qabi naa ibsi yogguu takka namni guutuu naa dhageeffatu itti nuufuuf si barbaadu jirra waan ta'eef. Galatoome bakka nagaan dhufte itti fufi. Okay. Kana itani. Mutii qabadhu hiikuu maaliif galchita maali kun okay ayye mutii qabadhu itti fufi Mustariyaa. Sirri dhageeffadhaa waan isin haasawtu. Haasawa isii qofa sirri dhageeffadhaa si booda. Yoo barbaadde waraabadhaa. Tasuma takka hin qabne. Ani waan hin beeku irraa beeka. Ani waan takka isin hin dho'isu hangaree kun galchaa jeetiin isin itti barreessu jira. Kan hin beeku. Ani amma mucaa kanarraa hin siima. Waa'ee mucaa kanaatu jaarmas akka jaaree mucaa kana. Ijoolleen amma ijoollee tumtu kun isa kana jala deemteeti ijoollee tumti. Isa kaarabaa wajji walii galtee qabu waraqaa sobaa qaba. Waraqaa sobaa saniin deemee arabtichaa mucaa shabaab arabaati wajjin deemee ijoollee guuree achi fida dalagaa fa'aa isin geessina jedhanii fidanii hogga fidan ni saamanii saaman sanitti bakka geeffatan qaban laga. Wallaahi billaahi ani jechuu irra hin kaawani obboleessa dhiiratis wajjin dalladhee ilmoo dhiiratiin qaba sii galee dhiini namaa habuu fi malee amma akkaawuntiin tuni ta'isaan maallaqa nu ergii ja'anii natti erganii sii galee nama harkaa qaban nama sangaddii isaannaan maallaqa ergii ja'an amma arabtichaa wanti suuraa telefoona wastaappii isarra jiru laalimeeti. Uummanni uummata saamisaaf qophaa'e sijjamar mucaan kun nama kanaan dura waan kana keessa ture nama itti mooyaa qabu jechuu duraan illee Tigree hojii dalagaa ture nama hedduu harka isaanitti dhume ani nama hedduu gaafa ijoolleen gartee jahan jaarsoo ala 12 ittee waltumtu tokkoffaa isa kana ka ijoollee san jaaree ijoollee tumsiisu inni dhaloonni isaa Harargee lixaa aanaa Habroo balballeettidha abbaan isaa ammayyaqiin jaamaa obboleettiin isaa takka keessa jirti waa'ee sarraa takka quban qabanii hin dalagatu gaara keessa taa'eeti ijoollee qabsiisee arabtichillee ni fidaa fi sa'aa fide fuudhanii ol dageessanii qoo bishaan paasiifinnaa bishaan qabbanaan bakka jiru si geessina jedhanii ijoollee achi qabanii cafaqanii ableen hunda diddiranii ani nama akkasi diddiramee jechuu ani amma abbaan mana kiyyaa akkasi diddirameeti wanti jirama mana hakimaa sii galee maallaqa qarshii meeqa saaman ijoolleen tun amma mucaa kanaa qabaddu maal jaamma arabtichi suni ani hawaalaa isaatiin kaffalu jira isaa wajjin dalagaa ijoollee isaan tumanii fidaa ijoollee isaan tumaniin tadu'uu diddee mana hakimaa geessaa jee amma guyyaa sanii raqama jawwaala mucaa kanaa arabticha santuna jalaa kaasee hootu si wajjin rafaa yoon akka taatu dhabdina jee jechuu isaa wajjin muuziqaa oromoo itti banatanii jiraata jechuun inni arabaa hojii jira shabaaba arabaati wajjin ijoolleen achi jirtu takkittiin dalagaa dalagattu hin jirtu wal jaaranii bas jaarmaa isaa mudirri isaaniitiin waan inni jeen malee ijoolleen takka hin dalaytu waan inni jeen qofa dalagan jechuu isa biraan illee dabranii yoon isaa nama kan hin tuminaa ga'e jeen ni dhiisan yoon inni ajjeesaa jeen ni ajjeesan liif irratti hin bahu tiktook hin fayyadamu. Facebook ardaan tan yoo jawwaala nama harkatti agarte tokko harkatti agarte boru kabiroo harkatti agarte maaliif nama saamanii harkaa qaban waan ta'eef ani bakka teessoo maatiin isaa haati ishee isaa ka jiraattu Somaaliidha maqaan Sa'aadaa jedhamti abbaan isaa ammayyaqiin jedhama magaalaa balballeettii keessa ani amma yoo barbaadan achin singeessaa yoo dhiiga kafalatu barbaadan isa qabsiisadhaa san booda
akkasitti nama mucaa san ajjeese inni nu isinii hima. Mucaan jiru birkaa maaxaa birkarra jira. Siigalee isa jechuu ani fiifuu laal xiyyaaba amma miira keessa galeetiin haasa'u jira. Fiifuu laal wanti abbaa mana kiyyaa akkasitti ableen hunda diddiranii isaan taa ijoollee gandaati je'ee akkasi dhiisise siigalee hojii dalagaa turan hojii jiraachaa turan siigalee gaafa qabbanaa baatii lama isaanii hojii dalagatee. Nama saamanii yoo dhiisan bareedaadha nama ajjeesan maqaan itti nama ajjeesan qabanii bootaa qabanii gaara san mootummaan ba'uu hin danda'u ijoollee hin dalaganne qofa warra wal jaaree achitti nama ajjeesuuf qofa saaminsaaf nama ajjeesuudhaaf wanti ta'e jechuudha. Mushaara isaaniitis kan akka isaanii qaban maallaqa waan qaban irraa fudhatanii san booda nama san lubbuu baasan jechuudha. Khani fi ijoollee tana gurmeessee oofu jiru mucaa kana yoo mucaan kun qabame ijoolleen sun godagodatti baati mucaan kun kan itti dhalatee toora argee lixaati malee kan inni itti guddate ummaa isaati hojii guddatee wasleen ijoollee harargee baate hojiinis ni deema immoo inni gosti isaa ituudha ijoollee harargee baasittis yoo fedhes alajaa yoo fedhes jaarsoo jaa inuun beekanii afaan Somaaleetis ni beeka waan ta'eef hundaa hojii jiraata. Akka badii kan inni dalagu jiru namni isarra beeku hin jiru. Siigalee inni yaani nama isa ijoollee tumusan qofa beekan malee inni duuba jiraame inni hin beekamu asii hin ba'u jechuun. Akka bakka sanii mudiira ta'e afaan isaatiin dubbatee jira ni jirti namatti sagaleen isaatis wanni hundi ni jirti bakka sanii mudiira bakka sanitti waan isarraan hin dhufin takkittiin dalagamtu hin jirre akka bakka sanitti inni birkaa guutuu qabatee jiru waraqaa eenyummaa tasobaasan qabatee deemu waan ta'eef bakka sanitti akka inni mudiira ta'e inni afaan isaatiin dubbatee jira ragaan guutuu na bira jira wala lakkoomsa isaatii na bira harkattan maqaa isaa guutuu na bira jira. Maatii isaatis eessa akka taateen hin beeku bakka hunda jechuudha. Inni itti dhalate nan beeka bakka ummaan isaa jirtus nan beeka. Obboleessi immoo kaayiroo jira. Kanaan dura itti dhaqee maaliif obboleessa keessan hin qabanne jennaan dhaabbaduu hin dubbatinii naanchi obboleessi isaa suuraa isaatillee hin fayyadaminii anaa itti dubbata eessatti argee ta'e itti dubbattaree hin jennan barbaadaa jee obboleessi isaa deemeeti barbaadee dhabee nan dhabee na jee abbaan mucaan kun jecha obboleessi isaa kaayiroo jira. Hayyee waan saaminsa isaan irratti godhanii fi waan mana akkamatti baase ilmoo namaa diddiranii si qallajanii rabbii torka baase morma dirannaa kafalaa hin jenna. Ani maallaqa porosesii jammaree jira biyyatti deebuu fi abbaan kiyya mana hidhaa jira naan jee obboleessi isaa jechuudha. Thank you. Yoo na dhaga'u jiraate emmi yeroo takka maqaa isaa guutuu maqaa abbaatii fi bakka inni itti dhalatee wajjin naan mucaan kun amma maadii ammayyaqiin jaama bakka sani akka beekamu maadii ammayyaqiin bakka sani akka beekamu bakka sani akka beekamu bakka sani immoo maqaan isaa noormaalli maadii ammayyaqiin. Iddoo dhaloota Harargee lixaa isa. Barda balakin je maqaan isaa maadii ammayyaqiin. Shabakaa isiiti bar. Iddoo dhalootaa okey maqaan isaa maadii ammayyaqiin iddoon dhalootaa Harargee lixaa isa. Maadii ammayyaqiin haati isaa Sa'aadaa Soomaaliyaa keessa jiraatti abbaan isaa Harargee lixaa aanaa habroo. Yes. Habroo raa'oo. Alaali maadii ammayyaqiin aanaa habroo jechuun aanaa habroo balballeetti. Thank you. Okay. Galatoomi qoy dabbaarsee tokko gaaffii tokko ittiin gaafadha. Na dhagaa jirtu obboleetti. Harargee lixaa balballeetti. Aanaa habroo. Sagalee kiyya haree booma bira ga'u jira. Fayyaa ta'e wannoo gono guddaa Maarkos kiyya. Waan hin godhu fedhu ta'u obboleessa kaayirootti deemna ganna takka takkaan itti deemna waan hin godhu barbaadu jira. Mucaa qoy emmiti yoo guddaa kanaaf sirraa fitee jira. Balballeettiin je balballeetti magaalaa keessa ammayyaqiin jennaan namni hin beekne hin jiru abbaa fedhe harka qabeessi geessa. Thank you. Atwara na rabodo gutak. Waan goonu Marcos. Mucaa gammee jaamu saniin bilisa baasa. Tokkoffaa mucaan sun TikTok isaatti tumame malee ifin tumne abbaan guddaan itti gaafatamu isa kana waan ta'eef namni gammee jaamu sun ol bahee dubbii obboleetti teenyaa kanarratti emmiti yoo kutaka shabakaan qabdu maaliin godhaaf. Gammee carraa qabda kootu ammoo gammee ol labaasa warra mujjitara. Gammeen ol bahee
akkatti mucaan qabamee fi nama isaan agajee fi bakka isaan galanii fi waan isaan nama qabaniif san takka takkaan naaf haa himu gammeen. haa ta'u rakkina qabu haga sanatti hin galchita angaaffii tokko ittiin gaafadha. Yoo gaafate sin dhageessu shabaqa isiiti gaafadhu rakkoon qabu gammeen agalcha guutak. Rakkina qabu. Gammee takka takka barreeffadhu. Kootu dhugaan kee jira dhagaa jirta. Gammee na barbaadi moja tarre. Gammee takka takka barreeffadhu. Bakka. Mucaan abbaan mucaan neetwoorkii isheeti dhagaan jira. shabaqa isiiti. Yaa shabaqa isiiti okee is raafi obsi. Dubbiin ufitti yaa mucaan. Amma waraana isaa isaa nama seeqannaa jiran waraana isaa. Ati yeroo isheen dhuftu wanni gaafattu dabbala ammallee waan irra jiru. Tokkoffaa kontaaktii akka itti qabdu waan isheen fakkeenyaaf obboleessa koo diddiranii jettee sanarraa itti qabdee abbaa manaa isiiti. Abbaa manaa ishee jechuudha. So isheen amma akka jechaa jirtutti namicha kana sagalee isaa silkii illee itti haasa'aa turte silkii isaallee ni qabdi. Akkasitti beetti jechuudha sana akka gaafattu. Gammeen agalcha. Information sana hundumaa lakkoofsaan akka kaafuutu fedheeti. lakkoofsa namoota kanneen ammoo Jawaaris ni barbaada. Hundana kanaaf rakkoon hin jiru. Obboleessa isaa Kaayiroo jiru kanallee ammumatti ergamee. Hundeen kanaaf jiru duraan walii barreessina. Konsamaatii isaa si kennuu hin danda'a yaani si galee. Habibti yoguta kana obseeti sittin deebi'a dhiisaa yoguta kappilis rabbi sodaadha waan takka ingilaa xumuruu fedha abbaa mucaan duraan du'e santu as ta'ee jira waan ta'eef. Waan takka osoo xumura gammee garuu gaafa galchu mucicha jechuudha mucichi sodaatee jira waan ta'eef waa takka goona quba qabaadha. Mucaan nama bakka sanii deemee jira sodaan qabu. Qooyi bakka akkas. Maarkos kiyya irra dhiisime waa hunda naabee kana rabbi isaa isaan fidee jira hundi sibiiltoodha. Yoo mucaan sun kan sodaatee dhugaan ba'u malee Oromoon bakka inni jirutti bira dhaabbanna nuti kan barbaannu dhugaan duwwaan ba'udha. Kana quba qabaadha. Thank you fayyaa ta'e. Okay gammee na dhaga'u jirta qottu. Emmi sittin deebi'a mustariyaatti jatti mutu naa godhe hanganan siyaa mun owwaatin achuma naa dhaabbadhu. Mucaa gammee jedhamu kan efa sirra gabbee musaaf maaliif naan galchine. Gammee koostiin barbaadu jira. Ol bahii dubbadhu ta mucaa keessaa akka harka hin qabne maqaa kee qulqulleessi. Dhimmi mucaa du'ee kun kallattiin akka gurbaa kanarra deebi'u labsi. Abbaan mucaan duraa du'e as taa'ee si dhaga'u jira. Kottu ol bahii dubbadhu. Gammee yoo ni jiraate naa wantu godhaa sabboontu ni jirtaa sabboontu kool deeme gammee nasiira gammee haa qulqulleessu amma. Reefu dhufee ture amman jiru irratti bilbila warra. Ayyaa hidhufa ammallee qoy sabboontu gaafanne sabboontu. Gammeen karaa deemu jirana fakkaatti yoo jala jiraate lakkoofsa tokko tokko dhujiin. Okay karaa deemu jira. Baala jala jira. Okay tiktokiin isaas maqaa qabu na fakkaata I don't know mee qoy ni ilaala. No gammee sadii tokko ja'a. Wallahi Isaame. Kanaa miti. Gammeen reefu hin jiru. Kareebu suni maqaan qabu wannoo qaba ashangullitti qabana fakkaata malee maqaan qabu kareebu ni dubbata tiktokiin inni reefu olisiine sun. Sanume ajjala lakkoofsa tokko tokko taatu ture. Amma ni jira sabboontu. Waleetti qabee gaafadhu. Eetti qabii gaafadhu. Maqaan qabu gammee reefu maqaan qabu kareebu illee sibbira sun maqaan qabu. Yaa hin jiru amma hin jiru maqaan qabu gammee reefu. Saddeettan oguta kamuutu naa godhaa filisoo dandeessan. Sagalee kasanii biraan naa cufaa biroo. Isin biraan gageenyuun